Ganamas galgalas amma sammasan suma yaadada kono suma yaadada guyyaadhu tunatimi awwiidha na neegadda suma neegadda seenaa kubaan jira. Suma na yaachisa suma waan ofi suma na yaachisa gargaartuu biraan qabu shakkee dammatu suma attaan hundaa'uusa wallaansa jaalala. Rakkoo gidiraa fi rakkina misoomaa diinagdee hawaasummaa hunda uummata sanirra ga'u bakka bu'oota uummatatti dhufee sagalee uummata isaatiif ta'uudhaan rakkoolee naannoo san jiru furuu danda'uuf akka mootummaan federaalaa itti yaaduuf isaaniif sagalee ta'a. Naannoo Oromiyaa isaatii fi akkasumas uummata bakka bu'ee dhufessaniif sagalee ta'a. Akka federaalaatti ammoo kan dhufu taatu rakkoo akka mootummaa federaalaatti jirtu furuudhaaf dhimmi kun dhimma mootummaa federaalaa ilaallatu. Ilmaan Oromoodhaa bilgeedii maqaan itti moggaafamee mootummaa naannoo Amaaraatiin ajjeefamaa jirra. Mancaa jirra. Qabeenyi keenya gubachaa jira. Keenya gudeedamaa jiranii. Mati biyyaa jedha adoo jaawiyyoon jiru maltu miililikin kiyyaa jedha maltu miililikin kiyyaa jedha. Alaabaa Oromoo bosona kan turte waggaa bara dheeraa awwaalamaa turte.